sirasa maaltu si yaaddata maaloo maali sodaate boossa maaltu beeka gooftaa yaadata gaaf tokko seenaa kee ni haarisa. Rakkinni kee hundumtuu ilaalamaa jira ho'ichi miimma keessa baramaa jira erga kan taatee waaqayyo singatu inni kee lammataa sirratti naadatu rakkinni kee hundumtuu ilaalamaa jira ho'ichi miimma keessa baramaa jira erga kan taatee waaqayyo singatu inni kee lammataa sirratti naadatu maaltu sirasa maaltu si yaaddata maaloo maali sodaate boossa maaltu beeka gooftaa yaadata gaaf tokko seenaa kee ni haarisa. Garuu gooftaan beekaa miti nakkaa nama fakkiin gaarii bee yommuu wawwaatani dafee namaaf gargaara gooftaani namni namaan beeku gadda garaa namaa garuu gooftaan beekaa miti nakkaa namaa fakkiin gaarii bee yommuu wawwaatani dafee namaaf gargaara gooftaani maaltu sirasa maaltu si yaaddata maaloo maali sodaate boossa maaltu beeka gooftaa yaadata gaaf tokko seenaa kee ni haarisa. Gooftaa Yesuus malee namni namaa na'u rakkina keessatti kan nama nuufine Gooftaa Yesuus jiraa kan nama hin daaganne keessi garaa ofii yeroo madaa ta'u Gooftaa Yesuus malee namni namaa na'u rakkina keessatti kan nama nuufine Gooftaa Yesuus jiraa nama hin daaganne maaltu sirasa maaltu si yaaddata maaloo maali sodaate boossa maaltu beeka gooftaa yaadata gaaf tokko seenaa kee ni haarisa. Shakkiin qabaatini waaqayyo si dhaba gooftaan sirraa gorsaa imimmaanii jage inni sirraa kaasaa jecha masaanuke qoratarraa miti rakkinni kee darba shakkiin qabaatini waaqayyo si dhaba gooftaan sirraa gorsaa imimmaanii jage inni sirraa kaasaa jecha masaanuke maaltu sirasa maaltu si yaaddata maaloo maali sodaate boossa maaltu beeka gooftaa yaadata gaaf tokko